Dubbiin jajjabdu, dubbiin jajjabdu, dubbiin jajjabdu, dubbiin jabdu, dubbiin jabdu, dubbiin jajjabdu. Ajaa'iba! Ajaa'iba! Appilikeeshinii hin beekne jechuudha. Kamaalummaa isaa hin beekne yoo xiqqaate jechuudha. Hundi keenya yoo xiqqaate, hundi keenya ji'a tokko baadhannee deemnee ji'a tokko yoo xiqqaate beekaa osoo hin argin maaliif jennaani moobaayilii wajjinis hin bitamu yookaan immoo ofii keenya pileestoorii irraan buufne ofii isiitii dhufteetuma moobaayilii keenya irratti galte namni argellee immoo baay'ee of shakkaa ture moobaayilii kiyyatti maaltu bu'e appilikeeshiniin kun eessanatti dhufte moobaayiliin kiyya hak godhamee jira moobaayiliin kiyya na basaasaa jira wanti hin jedhamin hin jiru jechuudha. Dhugamallee yeroo tokko tokko appilikeeshiniin ati hin beekne gara ati hin beekne jechuudha. Yoo moobaayilii keetii irratti argamu ni shakkitaa shakkullee qabda. Shakkus qabda jechuudha. Bara kana wanti isaan beekamu waan ta'eedhaaf. Karaa ittiin namni nama hordofu hin beekamu waan ta'eedhaaf. Shakkullee qabda. Kanaaf appilikeeshinii kanatu dhufee moobaayilii keenya irra jira. Waa'ee appilikeeshinii kanaa ni ilaalla irraa dubbannaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun faayidaa qabdi malee miidhaallee hin qabdu jechuudha. Yeroo ammaatti moobaayila Androidii kamuu irra ni jirti ilaaluu dandeessanii kamuu irratti ni argamti isin ittiin feene yookaan moobaayilii wajjin hin binne dhiyeenya kana jechuun naannoo ji'a tokkooti. Moobaayilii muraasa yoo ta'e hin beeku Androidii hundarra jirti iPhone hin beeku warra iPhone qabdan laallachuu dandeessu. iPhone hin beeku Androidii hundarra jechuun argamte jechuudha. Faayidaa qabdi. Faayidaa guddaa waan baay'ee nu salphifte jechuudha. Tokkoffaa sagalee kennan itti dubbannee waan barbaanne gaafannee gaaffii nuti gaafanne sanii fi deebii nuu kenniti. Sagaleedhaan waliin haasa'uu hin dandeenya jechuudha. Yoo barreessuu iyyuu dadhabne sagaleedhaan waliin haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo suuraa kaafnee waan tokko jechuudha. Meeshaa haa ta'uu waan teknoolojii waan isaa wal'aane tokko waan isaa baruu yoo barbaanne suuraa kaafnee suuraadhaan itti erginee waan san ifatti nu barreessitee lafa nu keettee salphumatti waan san baruu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo barreeffama adda addaatiin jechuudha. Akkasumallee gaaffilee salphaa fi barreeffama adda addaatiin waan barbaanne gaafannee deebii nuu kennuu dandeessi jechuudha. Keessumattuu warra riisarchii hojjetaniif faayidaa guddaas ni qabdi jedhee yaada. Faayidaa guddaas ni qabdi jedhee yaada jechuudha. Kanaaf shakkuu hin qabnu. Isheen kun maal jedhamti? Jiimiin yoo maqaa isii baay'ee nama rakkisa meebii isin ilaalaa jiimiin jedhamti. Googiliidha jechuudha. AI'dha. Artificial Intelligence kan jennu jechuudha. Kan googiliiti jechuudha. Kanaaf eeyyama kenna malallee gara telefoona keenyatti kan dhufteef maaliif googilii wajjin hidhata qabdi waan ta'eedhaaf googiliin immoo Androidii wajjin agreementii yookaan immoo waliigaltee qaba waan ta'eef eeyyama kenna malee osoo nu hin buusin osoo maal hin ta'in sababiin isiin gara Android yookaan immoo moobaayila keenyatti dhufteef illee kanaafi jechuudha. Artificial Intelligence dha. Kanaaf jireenya keenya nuu salphifti. Waa hundaayyuu nuu salphifti jechuudha. Waan gaafachuu barbaade tokko suuraan barbaade suuraan kaafnetumaan gaafannaa yoo jechaan barbaade sagaleedhaan barbaade immoo sagalee itti dubbannee gaafannaa deebii nuu kenniti. Akkasumallee yoo barreeffamaan barbaadne immoo barreeffamaan gaafannaa deebii nuu kenniti jechuudha. Qabatamaan hojjedha. Fakkiilleen barreeffamallee gaafadhee isinitti agarsiisaa kanaan booda itti fayyadamaa hin shakkinaa isiniin jechuun barbaada. Kallattimaan gara qabatamaatti haa dabarru.
Mee amma kallattimaan gara appilikeeshinitti deemaa kunoo iddoo kana jirti jiimiin jetti kiiratti dura buuteerte. An dura seenee waan laalee amma kallattimaan seenaa jechuudha. Meebii warri duraan hin seenne yoo taate eeyyama akka isin kennitanii isin gaafachuu dandeetti. Ani garuu dura seenee jira waan ta'eef kallattimaan seenaa kunoo gadi qabaa appilikeeshinitti gadi qabaa. Kunoo appilikeeshinittiin bantee jirti jechuudha. Amma kitaaba tokkoof jalaa qaba jechuudha. Kitaaba sanirraa mee fakkii achirra jiru san kaasee fakkii san gaafadhaa. Saniin booda maal godhaa iddoo kaameraa gara jalaatii qabdu waan ta'eef iddoo kaameraa sii gattuqaa. Yoo gattuqee amma kunoo fakkii kana kaasa kitaabumarraa kaasa gara biraatiin kaasu fakkii kana kitaabarraa kaasa akkasitti galfadhee tolchee fakkii kana kaasa jechuudha. Mee kaasu kaasedheen jira amma kaaseen booda maal godhaa attach naan jetti attach godhaa fi kunoo isirratti ol fidee amma iddoo kanatti jechuudha. What is this barreessafi kun maal inni gaafadhaa what is this gaafadhaa jechuudha. Fakkii reeffachira kaasanii mee amma laallaa gaddeemee jechuudha erguu fi naayasaa jira amma jechuudha. Laala amma barbaada jira sarchi godha jira kunoo akkanatti naa fide jechuudha. The image you set appear to be in language. Here is a below we can tell funnel. We white top part of a resemble funnel which key component of rain gauges. It collects rainwater and direct it into the measuring cylinder. Akkasitti hunda isaa haayitii isallee lafa naa kaa'ee jira jechuudha. Haayitii isallee waa hunda kaa'ama yeroo gaggabaabsuudhaaf jechuudha. Waa hunda onnoo gochuu hin danda'u. Waa hunduma isaa immoo isinii dubbisuu hin danda'u. Kana fakkaataa jechuudha. Mee ammallee immoo deebi'ee asumarra kitaabumarra ammallee mee fakkii biraa itti deebisee ilaala. Fakkii biraa itti isinii deebisee ilaala ammallee kitaabumarraa gattuqaa kaameraa isaa jechuudha. Fakkii kana haa ilaalu mee fakkii termoomeetiraa tana fudhaa. Fakkii termoomeetiraa tana eega fuudheen boodatti maalan godhaa as galchaa kaafadheera amma immoo attach godhaaf jechuudha. What is this jedhanii amma akkuma reefa jechuudha. What is this jedhee gaafadhaa akkuma reefa jechuudha. What is this jedhee gaafadhaa amma mee immoo kanaan boodatti naa fidde jechuudha. In eeggadhaa xiqqoo connectionidha. Kunoo akkasitti naa fide jechuudha. The image you sent to show is a thermometer. Thermometers are used to measure temperature. The one in the picture has a scale for both Fahrenheit and Celsius. The red liquid inside the thermometer is likely alcohol, which expands in the contact with the temperature change, allowing us to read the temperature. Agartanii waan takka jechuudha. Exact lafa sii keettee jechuudha. Mee amma immoo burcuqqoo tokko haa ilaalu. Maal jettanii ishee kana burcuqqoo bishaan ittiin dhugan kana mee waan naan jettu ajaa'ibumaaf laala'eetuma fakkii sii fudha. Fakkii sii fudha. Flash laayitiin meebii akkana jalaan dukkanoofne meebii waan biraa akka jiran ittiin galchine waa barbaadde siinoo halluu kanallee itti galche waan ta'eef eeggannoo. Akkana godheetiin itti galfadhee kunoo kaafadheen jira. Amma attach godhaaf mee akkanatti kaafadheen boodatti attach godhaafi godheefii jira. What is this jedhee gaafadha. What is this jedhee gaafa meeshaa barbaaddanillee baruuf hin rakkattan jechuudha. Doo beekuyyuu baattanii meeshaa isin dhibettuma galchitaniituma gaafattu jechuudha. Sani salphumaa isinii hima. Lala, the image appears to be a glass. It is clear and transparent. If I should likely made of glass, the shape suggested could be drinking glass. Agartee kan ittiin dhugan naan jedhaa a short glass depend on its size naan jedhet lafa naa kaayaa jechuudha. Kanaafi waanuma ajaa'ibaati jechuudha. Appilikeeshiniin baay'ee jireenya keessan keessatti waan guddaa isin fayyaddi. Kan biraa immoo mee barreeffamaanii maal jedhaanii what
does mean research statement jedhee gaafii gaafadhaa. Saniin booda in ergaa fi naa baafti. Akkasitti ilaala. Maan research statement akka gartan kan tokko tokkoon gaafii biraallee takka itti dabalee ilaala jechuudha. What does mean force? Force. State it. It. Akka agartan kana barreeffamaan tokko tokkoon naaf fidee jira. Kana fakkaata ajaa'iba jechuudha. Hundi keessanuu hiriyaa keessanii qooda itti fayyadamaa. Ispeeshaalii barattootaa fi baay'ee fayyada jechuudha. Akka barsiisatti qarqaaruu danda'a jedhee yaada. Sheer olii gochuun dagatinaa.